ba dummoo gadiinuu baanii jaa kanan ta'u yoo taate arrabni adda bobbocaan takka ammoo injineeringiin haarofti dhufee namaa karaa baasee akka namaan arrabsaniif namaa kennu hin jiru arraba ganda biraa jirutu ganda kenna jira waan gandi biraa namaan jedhu jechuu dandeenya gabbaanee immoo baalagee hojii baalagee haasa'u waan hin barbaanne namuu odoo wal qusannee bareeda ilmaan teennallee akka aaranii laga maddisanii haa qusannu dura baga argitan dhukkubni nama ajjeefne gaariifamaa addaan namaa baasa baga amantii teessaniif gabbaatanii dubbattan Itoophiyaa Islaama sabaaf sablammii biyya san qubatu keessaa sikkoof mandoo miti sikkoo mandoon waan itti xiyyeeffataniif qaban ta'a kaayoo isaanuu gadiin bayatan hin ariifatina jawaarii ka biraallee abbama fedhan arrabsan kun immoo jawaariin xiqqeessuu osoo hin taane jabeenna jawaariin nu garsiisa gaafa jawaariin arrabsan isaanii ol ta'uu jawaarii namni namaa gadi nama xiqqaa jiraachuu isaatu hin beeku digalee namni gaafa namarra jabaatu gaafa namarra jiraatu ciisa nama dhooqa namni nama isaa oliitiif durma ciisa dhaba waan dhadhalatee miti abboota teenya keessatti illee kaleellee taa'aa turte haddallee uma kaleessa tamaa jirtu santu ta'uuf deemaa jira taisaallee hedduu irraan ka'atina amma gara ciddamaa dhiifan kan biraa ammoo gaafa gabbaanee waa dubban kutaa namaa kan tuqeen alatti abbaa fedheeyyuu haa ta'u tuquu haadiif kamaraatee wajjin yoo ta'an maraatumatu kanaaf jennaaniin miira keessa gallee akka hin taaneen wanti hin taane nurraa ba'uu hin qabu shamarran illee dardarran illee kaayyuullee kamakkalaallee akka itti waa jennu beenu bakka waa jennuun beenu gaafa waa jennu beenu ummartuu nu jalaa badee dhamaanee dhabnee isinitti hin fakkaatin obboleeyyan tiyya nama maroonuu kabajan mala beeladaanuu kabajan mala kabaja tanaaf adabaaf sareen balbala gajjetti jedhu Oromoon gaafa mamma yoo adabni sun dhumate nama adaba hin qabne akka inni fedhetti isaa deebisan kanallee akkasi quba ofii qabaadha kan biraa ammoo kan itti aanu jabaa keenna ka du'aan dhabne rabbiin jannatal firdoosiin isa haa qananiif ka biraa bakka nu haa buusu rabbi hin qaba maa gaafsan nuun dubbatina maa gaafsan nuun dirmatina dhiisaasanillee ka hammaareef ka hammaatillee isumaaf jedhan kanaaf hedduun komatina yoo nama taatan yoo qabaattan isinuu waliin taatan isinuu naman taatan ani eenyu ufitti hima hin gahe utubaan haga dhiisanii haga dhiiban gaya gaafuma mara biriija ta'uun hin taatu riqicha namaa ta'uun hin taatu ufii walirra bahaa dhaabadha riqicha walii ta'a akka namaatti gabahaa mudhadha siyaasaanis namni nama dhiibu nama kenna sheekumaanis namni nama dhiibu nama kenna barsiisummaan namni nama dhiibu nama kenna hayyummaan namni nama dhiibu nama kenna kanaaf bakka kana dhaabannee eessa jirra duulli deemu kun immoo maal fedha maaliif tajaa qaba dhaabannee haa ilaallu isiniin jedha galatooma waan dhageettaniif hedduu haasa'uun barbaanne. Oromoo keessaallee arsitootti waan hangamaduuf waan hin beekuuf miira nama keessa galchuu nama danda'a dhugaan lafarra jiru maaliif jennaan namoonni jajjaboon waan hojjetaa jiran gara fuula feesbuuk illee akkasuma namoonni ambaradhe jedhan wal beeku biyya kana keessa dhaabbilee barnoota olaanoo keessa qorannoo jaarmaa mootummaa keessa jirru leekcharnootti diinummaa fi tokkummaa kan nama kennaa facaasu kan xiqqeessu kaleerra hagaardaa nurratti hojjetamaa ture nuti wanni nuti argitee gowwaallee fakkaanneef wan jabeessallee fakkaanneef akka kanatti dubbii lallaafan qabnee wal qabanna gorsinee wal gorfanna haa ta'u malee utubaan haga dhiiban qaba haga dhiisan qaba yeroo baay'ee arsiin mammaaksanii ergaa dabarfachuun kun namoota biraatiif ifa ta'uu qabuu malaadha jedhee rakkachaatiin jira dhugaa dubbachuuf maal jennaan yoo adii itti mammalee namoonni hubachaa hin jiran namoonni hedduun haga miidiyaa kana dhufee wal beeku hedduutu jira an arsii ta'uu namni beeku hin jiru waa'ee arsuu malee dubbadheen beeku uumaa kiyyan naman akka jabaatti garuu dhugaa dubbachuuf akka namoonni biraa namoonni like maturitiin isaanii sadarkaan barnootaa sadarkaan bilchinnaa sadarkaan muuxannoo na caalu jibba
gubbaanuuf qabaachuu akka gosaatitti nu dhiibuu fedhu isaanillee hagana yaadee turre. Haa ta'u malee garuu dhugaa walitti himuu qabnu namni hunduu wanni gadi liqimsuu qabu yoo itti hadhooftellee arsoomni korsooma jechuun kuni arsiin Oromoo maraa faana milkii faana tokkummaa mallattoo gootummaa mallattoo ajabaa mallattoo maraata ofii hidhachuu mallattoo gandee ofii hidhachuu danda'u warra qabu warra sirna qabu. Arsii jechuun kun namaallee nama kabajaa qabu nama jabaa nama qe'ee qabu qe'ee miftuu nama ardaa jiraa qabu ardaan isaa ardaa milkii ardaa Oromoo maraafuu milkii ardaa Oromoo maruu itti muree murteeffate qabu ta'u Oromoon hundi gadi liqimsuu danda'uu fi miidiyaa banaa irratti illee arsii taanee arsooma keessanii warri saalfattanii gootummaa equivalently gootummaan jeneraal Waaqoo Guutuutii fi Taaddee Birruu Zaseemii agartee gatiin isaan kaffalan wanni nurratti duulamuuf jabeenya keenyaa ta'uu har'aa fi kanillee gadi liqimsinee yoo jenne yoo tana beekne Oromoon hudduu waltaana diina keenyallee hin cabsine. Garuu wal cabsaa diina hin cabsine. Biyya keessatti illee caaseffama mootummaa keessatti illee mana amantaa keenyatti illee akkuma reefu jedheera deddeebi'ee qawween amma deebi'ee as jala jiru godhee jira. Namoota jaalala waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuudhaan hojii namaa busheessuuf yaalan gaheen isaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qaban waan mul'atuu fi qaqqabatamuu hin dandeenye ta'antu tokkummaa saba kanallee miidhaa jirtu qabsoo saba kanallee miidhaa jirtu dhugaa dubbachuuf for that matter arsoomni korsooma eeyyan namni arsooma ofii hin beekin namni gosa ofiitti hin jabaatin Oromoo jabeenya ta'uu hin danda'u. Tana hadhooftullee gaduma liqimsinee waliin fudhachuu qabna jedhee kanan amanu. Kanaaf hundi keessanuu yoo an dogoggore immoo alhamdulillah an asii namoota narra jajjaboo narra beekatu as keessa jira dhaabadhu naan jennaan nan dhaabadha waan ati dubbachaa jirtu sirrii miti laayivii kana cufi yoo jedhe namni amma as keessa jiru kun cufeetiin bayaan namuu garuu gara keessatti leekcharnootti prepare gootanii warri saba kana diiguudhaaf hojjechaa jirtan gaaffii shiraan guutan akka reefu isiniin jedhe ilmi namaa alala deebisa harree miti harroonni waan guyyaa nyaatte galgala alala deebiftu horiin alala deebisa alalli horii kun nama biratti memorization jedhama waan darbe yaadachuu osoo jawaarra saba kana ganii waan fedhe ta'e osoo maraatee waan fedhe dubbate qabdee hidhatta malee gullisoo haga cinaaksanitti Oromoo tokkummeesse ani ko university keessa naman ture am young generation university Haromaayaa jira bara 2014 hadhallee biyya guddatan yookaan biyya dimokiraasii keessa miti kanan jiru dhugaa jirtu garuu walitti himne ayam Oromoo faristi jenne Oromoo mateen nanoo akka nu tokko taane dhaloota kana yaadachiisee mucaan kun wareegama gurguddaa kaffalee jireenya misaa ofii dhiiseet kan jiraachaa jiru. So why not we remember that? Gantuu wal taasisuu fi wal faarsuudhaaf illee kaleessa ofumaa fuutee samiirra keettee har'a samii gad lafa gad deebiftee waan kaleessa ta'aa ture wajjin waan wal qabatu kun waan wal cabsuuf geggeeffamu kun waan gosaa wal miidhuuf geggeeffamu kun kanaaf haga danda'ameen waan waliin dhabne waan waliin sirreeffachuu qabnu waan tokkummaa keenya jabeessuu fi etichurratti yoo waliin dubban gaarii natti fakkaata. This mic is free for Baliyo. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani ajira doba kajiraatani mataasa wayami yaatti bareeda komando ulfa jecha baay'ee dinqisiifadha. Ani waan antaa jam'ii na kana walitti rabeeytan. Eda Oromoo tana akkanatti alagaa tur waliin dhoof. Maaliif amma gurbaan hundamaa kun lafti turii ta'een waaqeffataati ta muslimaatii jedhee feesbuuk irra barreesse namni kun hammam takka Oromoo ta'uu isaa hubannee dhuguma ilma tuulamaati yoo manuttuu erganii kana godhan edaa Oromoon cabsan ka dura abbootiin kenna jette dhugaadhaan manni waan ilaaluu dirqisiise dhiifne walitti gajjenne. Kanaafuu waan kunillee keessatti faadhaallu. Lammaffaa immoo ilmaan tuulamaa hadha tuulamaa saniiruu hin jiru maaliif kan tuulama keessa jiru arsii keessa jirullee kaata namni wal keessa jira tokko arrabsee tokko xiqqeessullee hin dandeenye tuulamni illee gahee mataa ofii qaba artiinis gahee mataa ofii qaba Arabic Oromoo kutaa 11 keessatti kan xiqqaatullee gatii hin kafalee hin jirtu Oromummaa ofii jedhu
dhuguma rabbi yoo dubbanne namni dhugaa dubbatuuni nama xiqqeessu nama kabachiifamanii. Haa taatu immoo ijoolleen tuulamaa waan balleessite qabdi jireenya kana qabdi. Sababa silaa eenyu gaafna silaa hadda namni keenya kun dibbee as dhahee kun dibbee achi dhahee hambarutti kolfisiisu kun jalli walirratti guutaa waan sirnaarratti hin jiran nuun jedhan kun silaa akka nurraa hafu aanneen gadda wanni waan dubbadde barsiisaa kaadhatti ilmaan sibboo mandoo sirnatti hin gabu arrabatti arganna kaatee ammallee irra deebitanii argitanii dhugaamu soraa laalladha. Silaa barreessa masakka fuudhanii maanguddoo sibboo mandoo fi faarsii Oromoo walitti dhufanii maal jechuu jedhanii keessa waan furmaata godhatan miidiyaa irratti godhanii waa'ee amantaallee ofirraa gatanii waan nama saalfachiisaa dalagaa jiran. Lammaffaa itti aansuun akka mee seenuma Oromoo kana keessattuu yoo kalaallu ta'e tuulamni amantaa hin qabu. Amantaan isaa waaqeffataadha yoo kan jedhu taate amantaa musliimaa arabarraa dhufe yoo kan jedhan taate amantaan islaamaa arabarraa dhufe eenyullee shakku dhugaadha garuu amantaa dhufee malee nuti arabarraa dhufne tana haa hubatanii keessa. Nutu amantaan tun arabarraa nutti dhufte malee nuti immoo amantaa achuma jira lafa teenya kanarra jala beekanii. Sirni waaqeffannaa waaqa tokkicha gabbareedha. Sirni amantaa musliimaallee akkasumaan jedha. Seenaa wallaalumsi kenna duubatti nu deebisa nu xiqqeesse nu kabaju. Tuulamni waan isii wallaalte namichi sun barreesse wallaalaa ta'uusaa amantaa musliimaa kanayyuu namni ga'eef qabeenya irraa buqqa'ee itti xiqqaatee akka horii itti qalame dhufanii arsitti baqatanii garii dhiyeessatti baqatanii hadda kabar affaar keessa jiran jirti ijoolleen tuulamaa sababa amantaa kanaa ta Oromoo ji'aa kanaa qubatan jedhanii moggaasa lammaffaa Oromoon kennee fi gosti isaanii warti ka ilmaan dalaan seenaa kana wallaale namni sun silaa hayyuu qabaanni hadda silaa beekaa qabaanni hadda oottu natti barsiisaa waan ati wallaalte jedhanii akkanatti itti matattu. Hadda xiqqeenna kenna namni gariin aalima kenna arrabsaa ofii kennaa wal arrabsaa waan nurraa eeggamne waan nu saffachuuf lubbuu teennaa ol amantii hin jaallanne jechuun hadda cinaatti dhiifne dhimma nama dhuunfaatiif walirratti qabxaafu jira. Itti aansuun immoo namni garii suuraa warroota aminee mucaa tokko yoo kabeeytan ta'e hin beeku ijoolleen jedhata hurrii jedhamu tokko osoo aabba kiyya qabee ka'ee oyfii godhifnaan jedhe alburrii oyfiin godhuufillee hin jaaladhullee bakka inni ijoollee dhaabatuufe. Maaliif kamaal hebuu du'ee torban hin geenye reefi isa baasee mataa garagalchee irratti darbe beeytanii gaafa boohichi abboohi akka maraafuu qabu. Akka maaliif dhiyaafee marri dhugatii kafatte Oromommatti adda immoo warri Hacaaluu maqaa kenna ilmaan dhaabbi. Obboleewwan kiyya dhiifama. Mi'atti amma waan dubbatte keessatti obboleettiin keenyatu yaada kenna paartii yaadni isaanii nyaatti tolaa fi garuu dogongora qabdi dogongora walii sirreessaa haa dhufnu. Amantaanii arabarraas dhufe jette no. Akka warra kan jecha warra kaanii qabattee nuuf dhufteen jechuudha. Amantaanii nuti gaafa dhalannu islaama taanee dhalanne jechuudha. Islaama taanee dhalannedha. Amantaa arabarraa kaas dhufee miti. Amantaanii arabarraa hin dhufne nuti islaama gaafuma dhalannu jechuudha. Kanaafuu dogongora walii sirreessaa haa deemnu komentii sirreessaa jedhanii akkasii miti jedhanii jiranii. Dogongora akkana kan eeggataa deemnu siin jechuu barbaadu. Buliiwwan kan islaamaa tokko wallaalee haasaa namaa gama deemuu qabna jechuudhaa fi arabarraas dhufee jette amantaan akka warra kun jedhu jechuudha. Lakki amantaa arabarraa asii dhufne. Arabarraa asii dhufne amantaan nuti islaama. Amantaan keenya gatii kafale sheerii jalaa godhu wallaahi kan isiniin abaara maaliif isin gorsinee sirnaan isinitti himne waan keerii sheerii godhadhaa isin jennee dadhabe. Kanaafuu akkaataa baate malee akkaataa itti deemsisu rabbi haa wallaalchisu. Namni nama du'e mataa gaddeebisu. Namni nama du'e mataa gaddeebisu nama sabaa wareegan akka kee kuufeetii miti. Ati sabaa maal goote inni lubbuu ifii takkitti iyyuu kennee qara. Hacaaluun zabana nuti bar akka harree uummata keenya keessattuu ilmata baalee Somaaliin buqqiftee qabeenya isirraa gatii inni kafate gaafa siin gabbahee geeraree Hacaaluun. Hacaaluun ilma Oromooti. Sini galtee wanni nu beekuu qabnu dogongora walii kennaa wal sirreeffannaa garuu nama du'eetti akka bu'u garuu ekeraa qabrii naga hajjiisu keessa akka dhooqedha. Kun gatii nu kafalchiisuuf deema. Immoo shama ta'uu beeka. If qutadha. Gandalleen
nu arrabsiisina. Amantaa keenyallee gara qabsuun gara amantaa haa taatu. Oromummaa qabsoomni qabrii keessatti guddaatan. Man rabbuka oolti jedha rabbuka Allah malee rabbuka Oromoo hin jedhu. Maal diinuka oolti jedhan diinuka Islaam malee diinuka Oromoo hin jedhu. Maa huwa Islaamoo si jedha anis Islaamoo ta'e deebita malee ani Oromoo jettee hin deebitu. Wanni dursu amantaa. Ammallee immoo amantaa biyya sultan taanan fiidaa lubbuu biyyaatti akkudhan gubadha malee amantaa biyyarratti duubatti hin beeku. Amantaa biyya lubbuu biyyaa'uti. Oromummaa akka lubbuu biyyaatiin jaaladhuuf hayyuu wareegame amantaa biyya ammoo sagalee itti gubadha dhugaa itti beeku. Sagal amantaa biyyarratti hin gubadha. Kabaja amantaa keenyarraa fura. Warri hadda mana banattanii bagama dhigee masjidni jettan gatii keessatti argattan boruu deebitanii booddanii. Ammallee immoo waliin ansinii immoo nuti ilmaatti koomandoo namni tufe wayitti bu'uuf deema. Subhaanallah gaafa mallas yoo yaadattan ta'e mallas gaafa dura waa'ee amantaa kana jettee dubbatee keessan amantaa musliimaa gadi nyaatutte maal jedhee ol bahee gaafa kaane amantaa musliimaa gara roobee ashabbaarii wada baanee roobee hundaddaama barbaachaa yaadut ashabbaarii cinaachuuf jedhe. Haalimni gabbahee mataa si haa qabu jedhe rabbi sababuma san godhe balaa itti buutee taate. Akkas mataa isa qaba. Eeggadda mataa isinirraa muranuu jedhe kunillee bal isa jalqabuu beeku. Faayidaa. Mootii kenna. Mootii baale. Jira. Dubbata. Haatu murattumee koi haasaa bareedaa hafuufu jirti beeta baaliyoon madaamii dhufeessi haatu murattumee jirti. Agasii maayititti fayyadamaa jirti. Okay. Ani amma irraa baha Oromiyaa booda na deebisee bakki amma iddoo itti deebi'e ta'utti dhiifama waltajjii kana yeroo jooyin gootan irra caalatti har'a dogoggora akka arseetitti jiruu fi arsoomni korsooma jedhu. Lafa irrattillee miidiyaa irrattillee akka amma isheen jette qofa namni kun dhugama Oromoodhaayi dhugama akkasiidhaayi waan jedhu yeroo baay'ee erga madaallee xiinxalline booda baay'isawee nuti yeroo baay'ee sababbiin akkanatti arrafamnuuf illee lafa irrattillee gadi qabamnuuf illee ilmaan arsee qabeenya dhabdee ilmaan arsee jabeenya dhabdee miti wal saalfannaa wal qabannaa ijoollee keenya akka hamaa dubbattu of keessaa baafnaa sababii kanaaf hin sodaatti hamaa akka hin dubbanne goona haa ta'u malee yeroo dheeraa loongitaan namoonni wal beeku kaarsoomayyuu maqaa kaafnee hin beekne namoonni nu beekan deebisanii nu arrabsaa jiru namoota miidiyaa keessa jiran dabalatee namoonni hayyoota jedhaman jajjaboon lecture godhanii review godhanii precisely kaleessa agarraatitti dhiibban miidhaan lafarra hin jirti nurra jirti waan keessa nurra mari'achaa jirtanillee warri qabdayyuu as jalallee jiraachan taate karaan kun nama baasu qindoofnee tokko taanee arse mallattoo milkaa'ina Oromooti arse mallattoo gootummaati arse mallattoo tokkummaati jennee nuti akkuma hunda amannutti jechuudha nuti akkuma hortee Oromoo shananu Oromoo kutaa 11 caalaa hortee shanan yoo jedhamti tolaa itti uffannaa raayyaa pasboor kana sikkoof mandoo kanneen hundi kee haala kana wal jabeeffachuu fi wal faarfachuu fi waliin boonuu irratti yoo ka xiyyeeffannu taate akka bakka barbaanne ga'uu dandeenya. Akka namoonni osoo anamma hamtuu fedhe dubbachuu deeme mootii baalee laayivii kana cuuf yoo naan jedha akkaan cuuf namni kamuu hin beeka. Ijoo intalti durbaa takkitti illee cuuf yoo naan jette hin cufaan. Amala kenna kun. Garuu namoonni silaa jabaa jedhan dhageettii qaban jedhaman duuba ijjattanii chaasoo'ichaa nama keenya arrabsaa jirtan. Sababbii nuti eenyummaa keenya himachuu dhabneef. Okay? Gattuu fakkeessitanii, digduu biyyaa fakkeessitanii, suuraa arsii jedhamu kaastanii ijoollee waa tokko hin beektu, ijoollee seenaa dubbistee hin beektu, ijoollee mana madaamii keessatti cinqamtee gadi baatu viidiyoo hin taane argisiiftanii mana manatti deebistanii boochisaa jirtan. Imimmaan isaanii irraa haquuf gootummaa, jabeen, qabeen, milkii
arsooma fi arsoomni korsooma ta'uu isaa itti himuu fi kana bane gara amantaatittis akka luucoof an amantaan kiyya muslimaa masjidni diigamuu irratti karaa barbaachisaa ta'e shahidee ta'uun dirqama kenna. Kara Oromummaa irratti illee biyya keenyaaf gatii kafaluun dirqama kenna. Lafti ta'u Oromooti malee amantaatii miti. Tamiiyyuu sababa kanaaf Arsiin Baalee Diidaa Agadabitti Arba Gugutti everywhere amantaa isaa wajjin obboleeyyan koo ta'ee hammatee qabatee wajjin jiraachuu qofa odoo hin taane haga har'aatitti sadarkaa aangawoota mootummaa federaalaa fi naannoleetti godina Arsii hooggantoonni godina keenya irra caalaa isaanii ilmaan tuulamaa ta'anii hinaaffaa tokko malee jibbaa tokko malee accept goone obboleewwan keenya ta'anii kan wajjin jiraataa jirruuf jechuudha. So if that is true wal kabanyee waliin deemna malee dhadhaa irra dibnee nu mammaaksan dubbii himannaa yeroo baay'ee mammaaksi keenya yoo isinii galuu baate okay waraqaa fuula 24 nyaate abbaa keenya kaakayyuu keenya ajaa'idam saaddoo okay akkoo fakkaakayyoota kee harmaa fi harkatu irraa haamame qabsoo saba kanaatitti waggaa 8 guutuu waraanan dadhabee jennaan diinni aarsee summii fidee marga looniitiin raffacaasee absuun dandeenye akkasitti illee jechuudha. Okay? Arsee namallee qaba, manallee qaba, hayyullee qaba, hayyuu ofillee of duuba kaa'ata, jecha isaallee garaatti gad dhoowwata. Namoota akka kiyyoo ol ba'anii afaariin iyyan kan oduun taane namni jabaa qaba Arsee. Haa ta'u malee daa'imni xiqqoon takka Arsii taatee gara keessaatiin laayifiin kun hin taane cufee ba'uunaan jettee nama cufee ba'uun walii abboomamna dhugaa dubbachuuf. Guddaa xiqqaan wal kabanyee jiraannan. Ammoo namoonni jaalala waraana bilisummaa Oromoo fakkeessanii ammallee namoota wareegama guddaa saba kanaaf kaffalan jibbisiisuuf yaaltanii namoota extract gochuu barbaadan. It is not going to work more. Inni hojjetu kana caala. Kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo isa kaleetiif isa kaadhaa. Gadi waa tuqulii kan bakka kiyya ol nagi jala kana taa'ee dhageeffadha. Nagalchi jechuutti barbaadarra. Eenyu galta xiqqoo? Xiqqoon gala keessa. Cukun aliyyi kan jedhu. Keessa jira xiqqoo. Galcheera. Irraa gabaabta. Kanaafuu nama hin dhibbeessina. Ijoolleen tuulamaa yoo as jala jiraata. Lafti ta'ammoota islaama fixatti asuu seenaa jira. Maaliif nuti Finfinneef ka du'e isin callaame islaamaaf kiristaana qaba.